Alaabaa gatamtuu duraaniin sababa isiitiin inni namaatii fi lafeen namaa itti cabde ifatti ol baasee mul'isuu faaruun karabbiitii dachaa jechaan alhamdulillah faaruun karabbiiti. Ammallee ammoo kanarratti deebi'ee odoma itti wareegaman odoma kaabada jedhan badaa san rabbi mishaa godhee bakka kanaan alaabaa amnullee bakka kanaan kan walii qabe alhamdulillah. Asirratti amma ammoo wanni amma irratti dubbannu waan faaruu rabbii eega jenneen boodatti waan kadhaa rabbiitiif waan du'aayiiti. Ammas bakka kana irratti hayyoonni keenya bakka kana irratti dhabamaa bakka turan akka isaan itti dhabaman maaliif akka dhabaman itti yaadataati kan irratti kadhannu rabbii guddaa kan itti kadhannu akka milkoofnu beenneeti. Kanaaf ammoo faaruun rabbii guddaa irra haa jiraatu ummanni asiin dura akkanatti wareegamaa itti jibbamaa itti hadhaa'aa ture kan namni muluunuu itti bushaa fudhate alaabattii tana kadhiinni namaa irratti jige. Jazaa dhiinni namaa irratti jiguu sana adda guyyaa addaa kana rabbi deebisee ijaan isiinu argisiiseef kanaaf alhamdulillah hayyoota keenya ammoo alaabaa kana odoon gatiin odoon darbin ciniinanii bakka kanaan odoo wareegaman bakka kanaan gaan galanni duniyaaf aakhiraallee isaaniif haa ta'u jedha ammallee alhamdulillah. Yaa obboleeyyan keenya amma amooyyuu hadhaan guddaan ka ammaan achi jiru kan sodaachisullee jira daa'imman keenyarraa ka jammaru. Ammas ammoo deebi'ee wanni nu irratti kadhannu rabbii guddaa waan rabbi nan duraa deebisuun akka itti deebisuuf haga deebisu rabbiin guddaan hin beekaa balaa diinni nurratti oofu rabbi nurraa haa deebisu. Rabbi nurraa haa deebisu. Rabbi nurraa haa deebisu. Dhiiga ijoollee keenyaa ka jigeef gumaa nuu kaffalee ka ufafoo rabbi nuu haa tiisu. Rabbi nuu haa tiisu. Rabbi nuu haa tiisu. Ka amma jigaa jiru akka hin jinne rabbi haa taasisu. Ka dhiiga diina ammoo ijoollee keenya dhiiga jissee malaan dhiiga jissu kana rabbi nurraa haa jissu. Isa rabbi nurraa haa jissu. Isa rabbi nurraa haa jissu. Ammallee ammoo deebi'ee biyyattii teenya ta alaabattii ijaan arginee lafti amma bari'uuf eega itti fajjarteen booda bariitee akka ammaa kana akka godhu rabbi nuu haa taasisu. Hayyoota keenya rabbi haa tiisu. Ka du'e rabbi nuu haa araaramu. Ka cabe rabbi nuu haa qurcu. Ammallee ammoo walabooma gurraanillee dhageenye caafii arginu rabbi nuu haa argisiisu. Guutuu isaatu rabbi nuu haa argisiisu. Ammallee jiruu keenyaaf akka ulfinnaan jiraannee biyyee keenya irratti biyya keenya akka jennu rabbi nuu haa taasisu. Biyya keenya maa jettan biyya eessaa fuutan jedhaa irratti garafamaa turree qeensi nurraa yaa'e. Lafa namaa odoon naqin biyya namaa odoon saamin biyyee keenya irratti salphanne. Ammallee biyyee keenya irratti rabbi nu deebisee haga bakka hadhaa geenne kana akka salphinni lammata nutti hin deebinetti walii nu galchee rabbi walii nu haa galchu. Walii rabbi nu haa galchu. Rabbi walii nu haa galchu. Odoo amantaa waliin fooyin amantaan akka mataa abbaatitti garaa ofiitti qabatee akka sabaatitti warra walii madaa'ee walii yaadu rabbi nu haa taasisu.
warra waliyaadu rabbi nu haa taasisu saba keenna ka fagootiif ka dhi'oo ammoo afaan tokko rabbi haa taasisu afaan tokko rabbi haa taasisu waan argine kana ammoo bakkaan rabbi nu haa ga'u keessatti dabareen qeerroo keenna rabbi haa tiisu rabbi nu haa tiisu ka qara jige malee dhiiga isaanii wafoo rabbi nu jala anjisini akka alhamdulillah itti jennu rabbi haa taasisu kanaaf ammoo bilisummaa ijaan argine kana rabbi bakkaan haa ga'u waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedhaa bilisummaa rabbi nu haa gonfachiisu. Ani eebban dura rabbii kana rabbii abboonni teenya itti dhumaa turtee nutti taree obboleeyyan teenya ilmaan keenya bakka buute itti dhabne rabbii har'aan nu ga'e kan jilbiiffataniif rabbi bichaadhaan asiin nu ga'uuf asiin isin ga'uuf rabbii tokkochaa jilbiiffadhu rabbii kanaaf jilbiiffadhu nu martinuu rabbii jilbiiffan tan jilbiiffamnuun rabbi malee hin jiru ilmi namaa tan jilbiiffatuuf rabbi calla isaa jilbiiffan kan isin tola jettan tolaadhaa tolaan nu haa ga'u hamaan diina keenya haa ga'u rabbiin nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu irraa gora nu haa oolchu dogongora nu haa oolchu rabbi biyya keenya biyya nagaa nu haa godhu xinnaa keenya nu haa guddisu guddaa keenya rabbi nu haa bulchu beekaa keenya rabbi nu haa bulchu abbaa qabeenyaa rabbi nurra haa bulchu nu haqa namaan barbaanne uggaa 150 hayni teenya saamamtee harka muramnee luka muramnee harma muramnee har'a geenye har'allee nutti jiranii rabbi gargaaree asiin nu ga'ee fiixa nu haa baasu nama haqa keenya barbaadu nurraa haa qabu nama Oromoo gara bittiksuu gamu rabbi nurraa haa cabsu inni tokkochi humna qabu nurraa haa cabsu Oromoo teenya rabbi takka haa godhu kaabaa haga kibbaa rabbi tokko nu haa godhu dhihaa haga bahaa haga dhihaa rabbi tokko nu haa godhu Oromticha Oromoo dabarsee kan nu rabbi nurraa haa cabsu diina nutti gamullee rabbi nurraa haa cabsu nu haqa namaan barbaannu nama haqa teenya nama dhugaa teenya awwaaluu gamu rabbi nurraa haa cabsu yaa rabbi si kadhannee nurraa cabsu yaa rabbi nurraa cabsu si kadhannee maqaa keetiin tokkocha rabbii tokkocha maqaa keetiin si kadhannee farra nu keessaa baas farra nu keessaa luqqis gooftaa samii uumte si kadhannee fiixa nuu baas gooftaa ardii uumte irratti nu uumte si kadhannee fiixa nuu baasi haleeli dargaggoof dargaggeessa hayyuu uummata Oromoo doktorootaas jiru har'a maqaa adda bilisummaa Oromootiin waajjira asitti banamee Godina Arsii Lixaa keessatti jedhe rabbii walitti nu qabee shukrii goona alhamdulillaahi rabbil aalamiin duree keen Daa'ud Ibsaa akkasuma itti aantota miseentota ka bosona jiru har'a bakka kanaan ga'ee ifatti baasee rakkinna adda addaa eega galanii waggaa tokko Finfinneetti gaanii abonni as fuudhee rakkinna san jalaa rabbi dabarsee har'a ifa kanatti baasee uummata Oromooti wal garsiisee addi bilisummaa Oromoo gammadee har'a asitti galee anaa galu gammachuun itti deebiin addi bilisummaa Oromoo kallacha uummata Oromooti kallachi yoo hin jirre namni hin jiru mataan jiraata mataan deema addi bilisummaa Oromoo mataa uummata Oromooti ija uummata Oromooti addi bilisummaa Oromoo ergifateetii miti erganiitii miti hayyoonni ofirraa ka'anii beeytuun sammuu isaatiin uumamaan rabbi hayyuu godhe ka'anii deemanii gabrummaa uummata Oromoo irraa baafna jedhanii gammoojjii qaxxaamuranii biyya alaatitti kufanii gammoojjii keessatti kufanii ka akka Baaroo Tumsaa fa'a ka akka Nadhii Gammadaa fa'a ka akka Magarsaa Barii fa'a gorraamanee akka looniititti barbadaanii lafee isaanii ummanni Oromoo bakka jiruun garre hagarraatitti gubanni isaanii garaa keenna gubee mataa keenna gubee hagarraatitti jennu diinni asumaa ka'ee jara sanillee hordofee ficcisiisee
Ogaadeen keessatti qalanii lafeen isaa achitti barbaadoofti. Har'a amaanaa san qabatanii hayyu dureen kennafa Daawudi obbo Daawudi ibsaa har'a asiin gaanni umrii isaanii Rabbi haa dheeressu. Nu dura bilisummaa gonfatanii bilisummaa gonfannee akka walitti deebinee gammachuun ammallee kana caalaa jennu Rabbii keenyatti shukrii goonaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ummata Oromoo rakkinna irra jiru salphinna irra jiru guyyaa irraa mulqee Rabbiin warra salphattuu Oromootti salphinna harkisutti Rabbi isii haa fe'u. Amiin. Diina biyya keenya Rabbi haa kaasu. Fakkaataa ummata Oromoo fakkaatee isuma fakkaatee qabsaa fakkaatee sabboonaa fakkaatee ummata Oromoo rakkisu Rabbi isa haa rakkisu. Wayyaanee waliin Rabbi biyya naa haa fe'u. Wayyaanee waliin Rabbi biyya naa haa fe'u. Rakkinni biyya keenya haa fe'atu. Durummaan biyya keenyatti haa qabatu. Qabeenyi biyya keenyatti haa qabatu. Duraanuu Oromoon qananiitu dachiin isii qananiitu Afrikaa keessaa lafti haga Oromoo qananiitu hin jiru. Namni haga Oromoo illee bifa qabu hin jiru. Rabbiin diina nurraa haa godaansisu. Usuu namni keenya rakkatin, usuu namni keenya miidhamin, usuu dargaggeettiin teenya miidhamin Rabbi diina nurraa haa kaasu. Rabbi diina nurraa haa kaasu. Afaan keenya tokko haa godhu. Afaan keenya tokko haa godhu. Oromoon haa bilisoomtu. Oromoon haa bilisoomtu. Galanni keenya bilisummaa haa ta'u. Galatoomaa isiniin jedha. Damee koodee warri biyya darbee lubbuudhaan mirgaanuu dhiisee akka sabaaf darbee lubbuusa. Guyyaa kana ga'uudhaaf jaallan hedduun aarsaa lubbuu itti kaffalaniitu jaallan aarsaa lubbuu itti baasuudhaan guyyaa kanaan nu ga'an waliin haa yaadan. Fayyaa ulfaadha. Ulfaadha. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii gaazii dhaabuuf jecha falmarra dhumanii alaabaa siraa bannee garbummaa raabana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana kunkumnillee dhumuu kana keessi dhabna falmarraan deebinuu dareerra dhaabbanna alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa siraa bannee guyyaa siraa bannee garbummaa raabana dhiigaa si facaasaa lafa si bobeessaa Oromiyaa irratti gamsumaan dhaabsisaa alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana guyyaa siraa bannee sidamna ya faji takuma alaabaa Oromoo ibsituu dukkana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana balaalii ufteessaa guyyaa siraa bannee garbummaa raabana guyyaa siraa bannee garbummaa raabana siraa bannee
Kanaafuu ijoolleen hiriiraan iddoo ofiitti itti nu haadachanii ulfaadhaa hamileen nu geeggessaa daa'imman hiriira keessan. Alizzatu lillahi wa lirasuulihi wa lilmu'miniin. Guddate rabbiin keenya ol ta'e isa yoo faarsine guyyaadhaa kabajamtoota hayduree akkasum kabajamtoota ummata magaalaa kanaa akkasum aanota gargaraa irraa dhuftan akkasum qeerroo aanaa adda addaa irraa dhuftan aanaa 13 fi bulchiinsa 4 irraa dhuftan baay'ee isin jaalannaa isin galatoomfanna. Kanatti aansee wanni an jechuu barbaadu saaqinsa waajjira godina Arsii Lixaatitti baga rabbiin nuun ga'e. Waan guddaa qabsaa'ota bara 60 keessa qabsaa'an du'aa ol kaasanii fixan isaantu fixe. An ammoo gammachuu isin gammaddan walga'iinsa guyyaa addaa rabbii waliin nu ga'e kana gubbatti saaqinsa waajjira kanaa alaabaa kanaa gammachuu irra deebi'ee baga isiniin ga'e. Akkasuma saaqinsi kun asitti akka hin hafne aanaa Arsii Nageellee aanaa Kofalee irratti saaqameera. Yoo Kofalee irratti akkanaan illee banamuu dhabaate aanaa Arsii Nageellee irratti argitaniirtanii haala gaarii ture. Akkasuma aanonni haftan yeroo gabaabaa keessatti maal akka jettan kana laala waajjiroota keessa seentan ilaaluu hin dandeettan aanonni maal akka jettan maal akka jennu uummanni Oromoo maal akka jettan kana yeroo gabaabaa keessatti fudhattanii galtanii maal akka godhuu qabnu kanaaf turtii yeroo gabaabaa keessatti nu jabaadhaa isiniin jennaa. Akkasuma warroonni deeggarsa nu godhaa turtan abbootiin qabeenyaa warroonni aanota irra jirtan koree aanota qeerroon qarreen haati siinqee abbootiin amantaa baay'ee galata guddaa isiniif qabna. Akkasuma isin hawaasa keessa haasawa guddaa innaa nu addaaf haasawa guddaa hin qabnu isinii wanni haasawnu guddaan hin jiru baniinsa saaqamiinsa waajjira kanaa bichaa isinii dubbadhaa galatooma. Egaa kabajamoo maanguddoota Oromoo kabajamoo haawwan siinqee Oromoo kabajamoo qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoo kabajamoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo baga guyyaa eebbaa waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Arsii Lixaatiin isin ga'een jedha. Egaa dhaamsa guddaa isin qabnu akkuma jaalli asii dubbatan dhaamsi keenya hojiin keenya waajjira kana keessatti kan deebinuun ta'a. Koree qindeessituu waajjira kun akka saaqamuuf hojjetan asirratti galatoomfachuu barbaada. Akkasumas abbootii qabeenyaatii fi deeggartootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo qabsoo isaaniitiif wiirtuu lafee dugdaa ta'uudhaan cinaa dhaabbatanii asiin gahanii fi akkasumas akka waajjirri kun saaqamuuf qooda guddaa kafaltan galata guddaa qabdu. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u hin jedha galatooma. Egaa qabsoon keenya sadarkaa kana sadarkaa guddaarraa ka'ee sadarkaa dukkana hamaa keessaa ka'ee sadarkaa kana sadarkaa ifa cilaanchillii arguu keessa jirra. Kanaaf ammoo kaayyoo lafa manaa baaneef kan lafaa kaaneef galmaan gahuuf ammas sochiin keenya imalli keenya fuulduratti tahuu beenneeti wal bira akka dhaabbannu dhaammannoo kiyya haawwan maanguddoon gameeyyiin qeerroof qarreen bilisummaa Oromoo waan gootonni keenya irratti wareegamaniif waan barattoonni keenya irratti wareegamaniif waan qabsaa'onni keenya irratti wareegamaniif waan har'aan kanallee irratti wareegamaa jiraniif eenyummaa ofiitiif irra kufaa jiraniif kanaaf warreen eenyummaa keenya balleessuuf aggaamataa turan kaleessallee balleessuu hin dandeenye har'as balleessuu hin danda'ani. Ammoo injifannoon keenya kan tiffamu nuun jechuudha. Jaallan wareegaman sun injifannoo amma argame kana fuudhanii nuun gaaniinu nuti ammoo tiffachuu qabnaa akka tiffannu asiin dhaabnaa jechuudha. Kanaaf jabaannee
tokkummaadhaan osoo waliin qoodin gandaan amantaan osoo waliin qoodin akka injifannoo keenyatti fannee injifannoo barbaadannu dhaamsa keenya jenna. Shira diinaa karatti cufuu qabna, daandiitti cufuu qabna. Kanaaf yaadaaf ilaalchaan tokko taanee akka deemnu dhaammadha. Haasaa konkoo asumatti gabaabsa. Galatoomaa jiraadhaa fayyaa ta'aa horaa bulaa waliin turraan jedha. Kana simadda Abiyaa simadda simadda daandii jalaa bana simadda daandii bal'isaa fi keessuma gaariidha warri qubatan teessisaa. Simata, abshir jirani. Itti aansuudhaan guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa tokkummaa keenna, guyyaa jaalala keenna, guyyaa jabinni keessan, tokkummaan keessan, jaalalli keessan kan durii caalaa itti jabaatee fi haga duraan caalaa qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa itti dhaabbattan tahuu guyyaa kanaan immoo baga Rabbi nu ga'e, baga gammanne, baga gammaddan isiniin jedha. Itti aansuudhaan waan guddaa maanguddoon eebbisanii fi hooggantoonni na dura haasa'an, miseensonni dhaabaa na dura haasa'an, caasaan dhaabaa godina kanarra jiru haasa'an gahaadha jedhee waan amanuuf hooggantoonni hedduun miseensoti shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo itti aanaan hayyu duree dhaabaa Jaal Araarsoo Biqilaa akkasuma miseensa shanee gumii itti gaafatamaan siyaasaa Jaal Jabeessaa Gabbisaan akkasuma miseensa shanee gumii Jaal Ibsaa Nagaoofaa dabalatee miseensa gumii sabaa Jaal Daraaraa Lammiifaa dabalatee qondaaltonni dhaabaa caasaan godina Arsii Lixaarra jiru, Arsii Bahaarra jiru, Baaleerraa akkasuma dhufanii fi bakkoota garaagaraa irraa Oromiyaarraa hirmaatan hundi baga guyyaa kana geettanii baga gammanne baga gammaddan isiniin jecha. Waajjirri kun waajjira Oromoo hundaati. Waajjirri kun waajjira adda bilisummaa Oromootiin haa ta'u malee waajjira keessanii waajjira isin keessatti wal ijaartanii keessatti wal qajeelchitanii irraa wal barsiiftanii irraa baratan waan ta'eef jabeeffadhaa jecha haasaa kana kan akka nu godhaniif miseensa shanee gumii fi gaafatamaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Jabeessaan Gabbisaa haasaa guyyaa irraa Jaal Araarsoo Biqilaa miseensa shanee gumii Jaal Ibsaa Naga'oo miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Hundeef Jaal Daraaraa qondaalota miseensota deeggartootaaf uummata keenya hunda guyyaa har'aa kana guyyaa seena qabeessa kana isin gidduutti argamnee waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Shaashamannee banuu kiyyatti dursa gammachuu guddoonatti dhagaameen ibsachuu barbaada. Waajjirri kun waajjira kana argamsiisuudhaaf ilmaan keenya qaqqaaliitu wareegame, ilmaan keenya qaqqaaliitu qaamaa itti hir'ate, ilmaan keenya qaalii hedduutu bakki isaan bu'an itti dhabame, ilmaan keenya hedduutu hidhamee dararamee qeerraa buqqifamee firiin wareegama isaanii bakka kanaan nu ga'eeraa kun gammachuu keenya gammachuu dachaa akka taasisudha. Waajjirri kun waajjira hojiin adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Shaashamannee keessaa fi naannoo isee keessatti waal ta'uu fi karoorfamu.
hojiin adda bilisummaa Oromoo armaan dura faffaca'ee bakkoota adda addaatti geggeeffamaa ture amma dirree irraa gara mana kanaatti galeeraa jechuudha. Waajjirri kun waajjira irraa hojiin adda bilisummaa Oromoo karoorfamu. Waajjira isin keessa teessanii keessa mari'attanii keessa waliin karoorsitanii waliin murteessitanii waliin hojiirra oolchitanidha. Karoora isin asii maddisiiftantu murtii isin asii maddisiiftantu murtiif karoora adda bilisummaa Oromoo ta'a jechuudha. Murtiif karoorri gubbaarraa Finfinneerraa as dhufuun ni dhaabbata irraan booda. Waggoota 150 murtiif karoorri Finfinneerraa nutti dhufa ture. Armaan booda murtiif karoorri Oromoon ittiin geggeeffamtu isin keessaa waajjira kana keessaa maddee Oromiyaa bilisoomsaa dirqama kana bahuudhaaf qophii ta'uu qabdan. Waajjirri kun addi bilisummaa Oromoo birrii tokko illee ittiin baafne. Addi bilisummaa Oromoo qabeenyaa tokko illee ittiin baafne. Waajjirri kun isiniin banan. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa jechaa itti fuftanii waajjira kana ijoollee waajjira kana jaalla waajjira kana keessaa hojjetan akka jiraachiftan amaana guddaa sin bira kaadha. Qaamota mootummaa deeggarsa nuun kennan ta'ee har'a milkoomnu turre isaaniillee maqaa keessaniin galateeffachuu barbaada. Maqaa keessaniin galateeffachaa jaallan kun haala nagaa keessatti hojjetanii imaanaa uummata isaaniitti kennate kan akka bakkaan ga'aniif nagummaa isaaniis maqaa keessaniin amaanaatti kennadha. Itti fufuudhaan koree adda bilisummaa Oromoo asii hojjetanii waliin akka gaariitti akkasii wal bartaniin barbaada. Jaaldaraar mee hunda isaaniitii si'a tokko asabaanii. Naannoo kanatti hojjetamu jaallan kanaan akka gamtaatti akka walootti jaallan kanaan qindaa'u. Qaamni biraan isaan kanaan ala maqaa adda bilisummaa Oromootiin haasa'u hin jiru, maqaa adda bilisummaa Oromootiin hojjetu hin jiru. Jaallan sirnaa caasaa sirnaatiin adda bilisummaa Oromoo bakka bu'anii naannoo kana hojjetan jaallan kana isinittiin kennaa jabeessaa cimsadhaa jechaa fayyaa ta'aa galatoomaan isin jechuu barbaada. Irra guddaa har'a haasaa dheeraa godhuuf hin dhufne dhugaa dubbachuudhaaf garuu isin kana arguu kiyyaaf hamma kana heddummaatanii waajjira keessatti argamuu keessaniif gammachuun natti aanee onnee kiyya keessatti dhagahame imimmaantu natti dhufe dhugaa isin himuudhaaf. Maaliif jecha Oromoon tokko Rabbiin tokko godhee uume. Ilmi namaa tokkummaa Rabbiin tokko godhee uume kana adda babaasuudhaaf tattaafatullee hafteen isaa gangalachuu fi dhoqqee keessatti seenaa isaa hafuudha. Kanarraa kan hafe tokkummaa keenya akka nikuleeritti ilaallaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo waa saditti amana. Sabni Oromoo tokko hin qoqqoodamu. Hireensaa tokko hiree biraa kopha kophaatti hin qabu. Itti dabalees biyya Rabbiin eebbisee kenneef marsaan isii hundinuu kan ilma namaatiif hin tolle kan bineensaafillee hin tolle gammoojjii gidduutti dachii badhaatu Oromiyaa uumuu isaatiin Rabbiin galateeffanneetoo innis nu eebbisee jiran jedha. Oromoon eebba kana qaba malee abaarsa hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo biyya tokko hiree tokko saba tokko hidheetti itti amana. Saba kana keessaa kan qoonnetoo ala baasnu hin jiru jechuudha. Biyya kana mummurree kan nama birooti kenninu hin jiru jechuudha. Gabroomnu waliin bilisoomnus waliin. Isa kana hundee wirtuu sadeen kanarratti
amana addi bilisummaa Oromoo ka fedhe jaallatu jibbu. Kanaan alatti wal qoqqooduudhaanis homaa godhuu akka hin dandeenye waan amanuuf biyya tokko hiree tokko saba tokko kan jedhamu kun kanarraa maddaa isa kana yeroo biroo itti deebinaa kanuman sin qabachiisuu barbaade kan itti aanu guddaan warra asitti argame maanguddoota as keessa jiran bakki warrachuurraa achi keessa taa'anii maanguddoota naannoo kanaa sheekota abbootiin gadaa jiraatan qeerroo fi qarreen Oromiyaa naannoo kanatti jiraatan hundi keessanuu har'a asitti argamuu keessaniif dhugaa dubbachuudha irra deebi'eetan waan onnee na waraane amma ibsachuu hin danda'u baga asitti argamtanin siniin jedha guddaa kanatti dabalee qabsoon kana fuuldura nu mudatu qabsoo xiqqaadha kanan jedhuuf hireen saba Oromoo isin harka jira quba keessan kanarra jira. Maalif filmaata dhufuuf hundi keessanuu waan filtan beektanii waan jirtaniif isin harka jira. Nuti kabiyyatti galle nam tokkollee amannee otun taane wagganni jechuu kiyyaa isin asuma jirta warri qabsaa'ota isin amanneeti. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo amaneeti dhufee jechuudha. Kaayyoo ittiin qabsaa'aa jirrus isinitti kenninee jirra otun sharafamne. Isa kana quba keessaniin murteessitu jechuudha filmaata itti dhufu irratti. Sodaa tokko malee dhiibbaa tokko malee uummanni Oromoo hiree isaa haa murteeffatu yeroo jennu qawwee miti kan murteessuuf qawwee diigee jira. Kana booda aangoon siyaasaa biyya kanaa quba uummatarraa madditi sagalee uummatarraa madditi malee afaan qawweetirraa miti jechuudha. Inni kun isin qaba. Karaa nagaatiin uummanni sagalee isaa akka hin kennanne warri godhan yoo kan jiraatan ta'e uummata kana hacuucanii bituudhaaf gowwoomsanii dantaa isaaniitti bakkaan gahuudhaaf akka ta'e akka hubattaniin barbaadaa jechuudha. Kanaaf filmaanni kun karaa nagaatiin akka gaggeeffamu of tiksuu qabdu. Hillima barbaachisaa hin taane keessa akka namni isin hin naqne waan kana gufachiisuudhaan warri hojjetan hedduudha. Mul'ataan kara mul'anneen jechuudha. Isa kana beektanii murtiin eega quba keessan harka jiraate wannummaan rabshaa yookaan jeequmsa biroo namni nuun fedhu irraa qooda fudhannu tokkollee jiraachuu hin qabu jechuudha. Naamusni kana wajji deema. Ifaadha natti fakkaata. Kanaaf nutis isin malee homaa godhuu akka hin dandeenye jaaljabeessan sirriitti lafa kaa'ee jira. Nuti uummanni keenya hiree isaa murteeffatu yeroo jennu addi bilisummaa Oromoo haa murteessuuf jechuu miti. Isintu abbaa fedhe filata. Akkam jechuudha. Ganda keessanirraa kaatanii yookaan qabalee irraa kaatanii akka jarri jedhanitti aana irraa kaatanii nama isin bakka bu'uu fi isin tajaajiluu danda'u isin bulchuu danda'u filachuu qabdan jechuudha. Yeroo sana kan balleessu eenyu nama badaa yoo filtan isintu balleessa jechuudha. Akkasiimi. Nuti kana booda gubbaarraa waan gad eebbifamee ramadamootuun taane uummanni nama isaa ta'u akka filatu mootummaa isaa ta'u akka filatu barbaanna. Galii sanarra yeroo geenyeen murtii uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo gadi godhatee fudhata. Kana achi mirgi uummataa argamuu hin danda'u kan jedhu waan qabnuuf isa kana isin hojii guddaa isin eeggataa jechuudha. Maali hojiin kun karaa nagaatiin mana manatti bobbaatanii nama yeroo filmaata san akka nama isin qaadhimattan filu bobbaatanii hojjechuudha. Horii ni barbaachisa horii ni barbaachisa. Obaamaa nama jedhan dhageessanii jirtu. Obaamaan pirezidaantota Ameerikaa keessaa nama maallaqa guddaa maddisiisa. Garuu ilma hiyyeessati. Miliyooneraa miti biliyooneraa miti. Akkamitti ta'e beektu? Miskiinni Ameerikaa hundinuu qarshii tokko tokko shan kudhan buuseti nama kana maallaqa guddaa seenaa Ameerikaa keessatti akka maddisiisu godhe jechuudha. Addi bilisummaa horiin qabu. Horiin isin otuun taane isiniif horiin adda bilisummaa Oromooti hanga fedha keessan calaqqisetti. Kanaaf horii gumaachuunis akka jiru beekaa jechumaafani tuquu barbaada. Guddinaa miti.
Oromoon miliyoona 50 qarshii tokko lafa kaa'e miliyoona 50 jechuudha. Guddaa miti. Nama xiqqaatti guddaadha qarshiin dhibbi. Nama dhibbatti hoo qarshiin takka maal sinii bitti? Ancoommoo maal isin gamini bitti? Hin bittu jechuudha. Garuu namni miliyoonni tokko yoo walirratti qarshii takka darbe waan guddaadha jechuudha. Gumaata kaayyoos gootan jechuudha yeroo san. Ofiifis mirga keessaniifillee akkasumatti gumaatan jechuudha. Kanaaf isa kana amma waan jedhu jiru mataatti qabadhaan jedha. Kan biroo waa'ee tokkummaa dhaabota Oromoo hedduun keessan naannoo kana keessatti hedduu ni kakkaa. Bakka hundattuu Oromoon sagaleen keenya akka hin hiramne tokko nuu godha. Yoo sagaleen keenya hirame wanti kana dura nurraa buute amma nutti deebi'uudhaaf hamoommachaa jirtu nutti deebiti jechaa jirtaniimi. Isa kana baatii jahaaf marii goonee waan irratti waliigallee fi akkaataa fuulduratti waliin hojjechuu dandeenyu keessa'uu bakka filmaata federaalatti akka sagaleen Oromoo qoodamee too warri nu keessa humnaan qubate kun immoo sagaleedhaan nu moone kursii paarlaamaa yookaan barcuma paarlaamaa 178 qabnu san illee akka nurraan xiqqeessine Oromoon akka gamtaa tokkotti sagalee kana akka injifachuu dandeenyu irratti mariin gaggeessamaa jira. Isa kana dhaabonni Oromoo safuu fi laguu Oromummaa kan Oromoon tokko yoo wal dorgomellee waliin miidhu maatii tokko kan jedhu sana kabajaadhaan akka dorgommiin dhugaatti jiraatu waliigalteen hin jira jechuudha. Isa kana isin yoo dhiibdan immoo daranuu tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf mariin kun ammallee itti fufee jira. Isa kana isinii ibsuu barbaada. Haala gaariitu jira, wal hubannootu jira. Akkaataa yoo tokko taana yoo tokko hin taane immoo karaa wal kabajuudhaan uummanni keenya murtii akka kennatu gochuudhaaf deemnaa jechuudha. Isa kana gama adda bilisummaa Oromootiin wirtuu sadeen irraa hin ba'u kun. Wirtuu sadeen kan isiniin jedhe sana hordofna waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo hangafa dhaabota Oromoo hundaati. Quxisuu hin kabaja. Quxisuun illee adda bilisummaa Oromoo akka kabaju dirqama qaba. Isin kana hubadhaa. Inni kanaan ta'ee rakkoolee bifa adda addaatiin bana barnoota keessatti mul'ataa jirus mootummaa wajjinis dhaabota Oromoo wajjinis dhaabota warra kaabaa kan bara dheeraadhaaf nu hubachuu dadhabanii nutillee madaa isaanii hubachuu dadhabne rakkoo keessa waliin seenaa jirru kunillee mariin gaggeeffamaa jira. Karaa nagaatiin yoo wal dhabnes karaa nagaatiin adda deemna. Yoo waltaanes mariidhaan waltaanetoo biyya kana tarkaanfachiif malee karaa humnaatti deemnee namni miskiinni karaa irratti akka wal ajjeesu jeequmsa hin barbaachifne keessa akka hin seenamne tapha hin barbaachifne keessa akka hin seenamne mariin deemaa jira. Fuulduraaf addi bilisummaa Oromoo ejjennoon inni qabu maal akka ta'e yeroo filmaata jalqabetti ni ibsina. Garuu nuti barattoonni Oromoo fuulduraaf akkaataa Oromiyaa keessa qofatti baratan ejjennoo keenya jechuudha. Isa kana ifa isinii godhuu barbaada. Isa kana yeroo qabxiin filmaataa gahe isinii akka gaariitti ibsina. Ammaaf garuu nagaan bu'ee namni utuu waliin finne karaa nagaatiin waa hunda furachuu danda'u irratti fuula deeffanna. Kana dura akka isinii himuu barbaadu adda bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessanii jiru. Bulguu nama nyaatu. Nuti ilmaan Oromoo garaan keenya bal'aa dimokiraasiidhaaf komitmentii qabna yookaan dirqama qabna. Isa kana hubachuu dhabuun namoonni yeroo nu arganii wajjinaa soo hin edaasin akkasii nuun jedhu jechuudha. Warri halaalaa nuun argine. Kanaaf mari'achuun hedduu bareedaadha. Hawaasa alagaa isin keessa qubatee jiru deeggarsa irraa argachuudhaaf marii gaggeessa halaalatti hin dhiibina. Bineensa illee yoo wajji haasa'an nuti sagalee barbaanna. Isaan asii ari'uufii miti. Kana durallee jiraachaa turan fuuldurallee jiraachaa jiraatu jechuudha. Garuu heera fi seera Oromoo kabajuu qabu. Waan Oromoon itti amanu kabajuu qabu jechuudha. Isa kana kanumaan fixaa jabaadhaa hojjedhaa fuuldura dhufneetti marii gurguddaa gaggeessinaa isin birallee baatii turuu yookaan torban tokkollee lamallee turuudhaan isin marsiisuuf deemna. Akkasitti nu qabadhaa Oromoon haa injifatu.
Oromoon ni mooha tokkummaan keessan garuu akka sibiilaa yoo came malee moo'uu hin dandeessan. Kana beeka. Tokkummaan nikuleera kan jennuuf kanaaf namni faffaca'ee diina isaa moo'uu hin danda'u. Kanaaf isin gidduu wal amantiin akka jiraatu jabinni akka jiraatu karaa diinagdeetinis jabaadhaa wal jabeessaa wal amanuudhaan diinagdeettis bobba'a. Rabbi isinii wajjin haa jiraatu jedhaa ulfaadhaa. Abbootii amantii, haadholii siiqqee, qeerroof qarree, hogganotaa miseensota ABO akkasuma keessumoota fagoo fi dhiyoo irraa dhuftan hundi keessanuu baga guyyaa kana geessanii isiniin jaa. Akkuma hundi keenyaa waliin beeynutti 1992 hoggaa 28 dura jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti addi bilisummaa Oromoodhaa waajjira isaa banatee uummata isaatii wajjin wal qunnamee ifaan ifatti akka hojjechaa ture hundi keessanuu ni yaadattanii jechuu warri yeroo san umriidhaan turtan. Maali 1992 dhiibamne yeroo baanu sanitti maalirraa wani santee waan gabaabaa tokkoon si yaadachiisuu barbaada. Kunis uummata Oromoodhaatii fi adda bilisummaa Oromoo adda baasuudhaaf shirrii hoggaa 28 dalagame san dura dalagame san yeroo asii dhiibamne baanu san hogganoonni ABO'dhaa miseensonni hedduun lakkoofsaan baay'ee ta'an asii isin biraa deemuun keenya ni jira jechuudha. Haa ta'u bu'aa bu'ee hoggaa 27 kana keessa hogganotaa fi miseensotaas baay'eetu qaamaan arraan nu biratti argamanii wareega isaan baasaniini waltajjiin arraa irra geenya kun irra ga'uu dandeenya jechuudha. Kan akka hubattaniin barbaada. Bu'aa bu'ee dheeraa kana keessa waa hedduu dabarsine. Uummata keenyaa fi adda bilisummaa Oromoo akka walitti hin dhufne taasisuudhaaf hojiileen diinni keenya keessa alaan ABO'n shoora keessaadha jechuudhaan faranjoota warra alaallee nurratti horii guddaa dhangalaasanii duulli nurratti gaggeeffamaa ture laafaa miti. San hundaa maaliin irraa aanne dhugaa jirtu qabanneeti dhugaa seera ciccinee osoo gamaa gaman hin jiin isin abdannee ummanni Oromoodhaa dhugaa qaba. Dhugaa isaa kana guyyaa tokkotti milkaawa. Arras yoo rakkoo keessa jiraate rakkoo kana keessa ni ba'a. Ifatti olittis ni baana. Kabaanuun ammoo qaabsoodhaani qabsaa'onni kufa qaabsoon itti fufa jennee haala kanaan as dhufuu dandeenye waltajjiin arraantiin irra geenye kun illee kanarraa ta'uusaa akka hubattanii jechuudha. Kana wal qabatee qoonni uummata Oromoodhaa amna dheeraa kana keessatti akkam ture isa kanaan tuquu barbaada. Keessattuu hoggaa 27 kana keessa hoggaa 4 dura yookaan 5 dura haalli qeerroo fi qarreen teenyatti wal qopheessanii halkanii guyyaa tokkummaa isaanii jabeeffatanii bahaadii akaabaa kibboo zonjiin qaama tokko ta'uudhaan fincila isaanii itti gaggeessan laafaa miti. Haati Oromoodhaa kana keessattis qooda guddaa qabdi. Tokkicha qabdutti dhabde jechuudha. Waltajjii kan akkanatti argamne kan akkasitti beeka. Tokkicha qabdu kaboru barateetiin na jiraachisa jettee abdattu itti dhabuudhaan haati Oromoodhaatis qooda guddaa kan ta'e arraantana waltajjiin arraantan argame kun laafatti ka argame miti. Ummanni keenya kana beekuudha qaba. Borullee kana beekee wal jaaree waliin deemee wal jala deemuun dirqama jechuudha. Wanni wayitti nama baasu waan dhabne kana akka argannu kan nu taasisu tokkummaa keenya waliin deemuu wal jala deemuu keenyaatiitu bilisummaa dhabne sanitti nu baasu jechuudha. Maali ummanni keenya maaliif tokkummaa isaa diiguu irratti warree garagaraa maaliif bobba'an? Amantiin naannoodhaan yookaan kutaadhaan ummata wal qabate wal jabeeffate nam tokko leen hin danda'u. Yoo amantiidhaa fi kutaan addaan qoqqoodan ammoo akka barbaadanitti aangoo kooraa isaanii dheereffatee irra turuu danda'anii jechuudha.
Kana beeyneeti wal jabeeffachuu qabna amantii fi kutaan adda ba'uu hin qabnu. Karaa biraa rakkoolee garaagaraa yeroo dhalatutti waldhabbii gara amantii deebisuu, waldhabbii gara sabaat deebisuu, wanni kun hundinuu ka ta'uuf akkaataa itti tokkummaa uummata Oromoodhaa kana kan baadiyaan kaabaa kibbaan cimee as ga'e kana diiguudhaaf shira hojjetamuu jechuudha. Kun akkanumatti immoo afaaniin qofaa miti horii guddaa dhangalaasuudhaan uummata keenya kana duudaa garaa godhuu irratti yeroo adda addaa bobba'uun waanuma argaa jirru jechuudha. Kana immoo beeynee hubannee irratti hojjechuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Hirmaannaan dargaggoota kan qeeroodhaa haawwan keenyaa amna qabsoo kana keessatti akkuma amma dura murteessaa ta'etti fuuldurallee bakka guddaa qaba. Fuuldurallee laafaa miti. Amma wanni qabsoo keenyaan sadarkaa amma irra geenya kana geenye akkuma cimaa ta'etti fuulduras waan eeggachuu qabnu naamusa hojiiti. Waan alagatti haasa'uunuu fi waan walii keenyatti haasa'uun adda beekuu nu barbaachisa. Dammaqiinsa sammuudhaan nu barbaachisa. Wal hubachuu nu barbaachisa. Hojii qooddannu keessatti akkamitti hojjennee wal hojjechiifna, akkamitti waliin deemna, akkamitti wal dala deemna. Mirgaa bitaa keenya laallee duraaf duuba keenya laallee socho'uudhaan nu barbaachisaa jechuudha. Bilchalli sammuudhaa, dammaqiinsi sammuudhaa yeroo hundaa'u maaliif murteessaadha? Mo'annaa fuula duratti deemnuuf murteessaadha jechuudha. Yooniif dammaqiinsa qabaannee wal hubannee waan diinni keenyatti jiru, waan firritti jiru mirgaa bitaa laallee hin beekin nama dukkanatti deemu taanaa jechuudha. Kanaaf yeroo hunda dammaquu qabna, fageessina yaaduudha qabna jechuudha. Waan xixiqqoodhaaf rakkinoota keessa keenyatti uumanii fagoo ta'anii nurratti hojjetan kana dammaqiinsaan firraa eeguu qabna. Walumaa galee akkana jechuun maal jechuudha? Balbalatee jecha haa cufannu. Banaaf taasisuudhaa miti jechuudha kanuma waan biraan qabu. Yoo immoo rakkina xixiqqaadhaaf ammoo balbalatee jecha qabannu taate warri nu keessa fiigaa jechuudha. Isa kanaaf balbalatee haa cufannu akka Oromootti. Wanni gaafachaa turree fi gaafachaa jirrus maali? Mirga uumamaati bar waan haaraa miti. Mirga uumamaa kalafateenya irratti qabnu, biyya teenya irratti qabnu duraanis gaafachaa turre. Ammallee kanuma gaafachaa jirra malee waan haaraa Oromoon hin gaafanne. Kana dhabe mirga uumamaa biyya irratti dhabe. Kanaaf filmaata fuula duratti deemnu kana karaa nagayaatiin qabsoofnee itti fufnaa hoggaa jennu uummata Oromootu mirgasaa kan kaleessa dhabe san ifii murteeffata jechuudha. Kaayoon adda bilisummaa Oromootilleen maal barbaada uummanni Oromoo? ABO'n maal barbaada? Alagaanis yeroo hunda kanumarra deddeebi'ee hima gaafataa oola. Nuti immoo ibsaatuma turre, ibsaatuma jirraas. Uummanni Oromoodhaa hiree mataa isaa ifii haa murteeffatu jenna kanuma gabaabaa. Waan isaa ta'uu ni beeka. Uummanni Oromoodhaa waan isaa ta'u wallaaleetii miti. Afaan qawweedhaatiin yoo kana fudhatte malee ni duutaa jechuudhaan dirqanii gara biraa oofan malee waan isaa ta'u wallaaleetii miti. Waan nuu ta'u ni wallaallaa? Mee sagalee keessan waan nuu ta'u ni wallaallaa? Kanarratti waan nuu ta'u san beeynee ammumaan itti haa qophoofnu. Waan nuu ta'u ni beeyna. Keessattuu qeeroon Oromoodhaa sochiin bal'aa godhee as ga'e. Sochii bal'aa taasisee as ga'e kana adda qoqqooduudhaan maaltu irratti hojjetamaa jira jennee olaallu tokkummaa isaa diiguu. Kan ammoo akkamiin diigan? Qeeroo dhugaadhaa taaqaaf qabsawaa turte san keessa seenanii garii
qeeroo garaatti deebisuudhaaf warra hojjetaa jirutu jira. Qeeroo garaan taanu qeeroo dhugaa akka taanu isiniin jedha. Waa hedduus argaa turre waa hedduus argaa jirra. Abbootiin qabeenyaalleen abbootii qabeenyaa Oromoo ka dhugaa ta'a malee qeeroon duraan qoqqoodinaa jenna. Isin keessaanii waa tolaa, isin keessaanillee waa badaa, abbootiin qabeenyaalleen kan ofirratti beekaa isiniin jenna. Hirmaannaa abbootiin qabeenyaa Oromoo bahachuu qaban kan dhugaadhaa san bahadhaa isiniin jennee jechuun kanuma wal qabsiifne. Kan biraa waan sabaaf sabalamoota ollaa keenyaati warra nu keessa jiranillee wanni walii beekuu qabnu maali? Wanni takkittiin mirga walii beekuudha. Tokkummaan nuti barbaannu tokkummaa afaan qawwee sanafee tokkummaa fedhii fi walqixxummaa irratti hundaa'ee waliin qabaachuu barbaannaa jechuudha. Warri immoo sirna bubuutuu dabran arrallee gara biraatiin naanneessanii akka waan biyya bulchuu tana waaqarraa warra biraatti kan nametti warri ilaalan waan biyya bulchuu tiraatii fi akkaataa itti biyya tanaan deeman nuutu beeka. Nu harkatti haa deebitu biyyi janiitiin halkanii guyyaa shira adda addaan nurratti hojjetan san yeroon san dabree jira saniin nutti hin deeminaa jennan. Akka biraatti bifa haaraan walqixxummaan Itoophiyaa haaraa tana munuu keessatti walqixxummaadhaan if arguu danda'u ta sabni hundinuu akka sabaatti afaan isaa aadaa isaa keessatti dagaagfatee qabeenya isaa irratti abbaatee mirga walii beekee namuutu waliin jiraatu ta tokko ol tahee tokko jalatti buloosoon ta'in hundi akka walqixxummaan jiraatu isiisan waliin haa tolchinu malee ta duriin nutti hin deeminaa jenna jechuudha. Oromoon yeroo maqmaaqtu mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii warri maraatanii deeman nurraa dhaabbatanii. Warri maraatee olii gaffii kun nurraa dhaabbatu jennan tu dhugaadhaaf deemna haqa keenyaaf deemna nurraa dhaabbatanii. Kana achi Oromoon akkatti ollaasaa hojii jiraatu beeka, akkatti nama hammatu beeka, akkatti waliin jiraatu beeka. Ifiisaa bira dabreetiin warra yeroo dheeraa qaamaan isa keessa jiruu fi ollaa isaatii wajjin sabaaf sabalamoota garaagaraatii wajjin bara dheeraa jiraachaa ture. Arrallees ni jiraata, fuula durallees ni jiraata jechuudha. Kuni ifa ta'uu qaba. Mirga keenyaaf dhaabbanna. Oromoon akka Oromootti gaafii isaa karaa haqaatiin deebii argatee biyya isaati irratti jiraachuu qaba waggaa jennu warra biraa dhiibuudhaaf miti. Kun haqa kun dhugaa. Fagaannee naannoo biraa deemnee mirga keenya hin gaafanne. Teenyuma irratti haqa keenya irratti abbaa haa taanu mirga keenya argannu jenne malee kan nama biraa barbaadneeti miti. Kun ifa ta'uu qaba. Eenyuuf ifa ta'uu qaba. Hin dho'isnu dho'isaanis qabsaa'aan turre. Kana namuutu beekuudha qabaasii jechuudha. Waggaa tokkicha as geenya kana keessatti waggaa tokkicha kana nagaatiin qaabsonnee dhufne kana keessatti walumaan jirra. Waa hedduudhaatu ture waggaa tokkicha kana keessaa sila arra duraa kan walitti dhufne waan babal'aa waliin haasofnu kun akkuma turre qabna san seenaaf dhiifna waan fuula duraa turre bal'aadha. Kanaaf waajjirri arraan tana baname kun Godina Arsii Lixaatti waajjirri adda bilisummaa Oromoo kan baname kuni baaboyii hedduu keessa bakka kana geenye. Waajjira kana kajabeeffatu eenyu? Isini. Waajjirri keessanii kan nama biraatii miti. Dhiiga keessaniin dhufe. Dhiiga keessaniin argame. Namni obboleessaa obboleettii ilmatti hin dhabin hin jiru qaabsoo kana. Kana haa yaadannu. Kana yoomuu dagachuu hin qabnu. Kanaaf fuuldurri keenya ifa
yoo nuti hojjenne waliin deemne wal jala deemne waan dhabne hundaa'u ni milkoomna. Rabbiinis nu bira jira, nama dhugaaf dhaabbate Rabbiin ni gargaara. Jabaadha, haa jabaannu, waliin jirra. Fayyaa ta'aa isiniin jaa. Ummata kiyya baga wal agarre. Baga bifa kana wal agarre. Baga bifa gammachuu kana wal agarre. Wanni hundi dubbatameetiin jira. Yoo hin dubbanne jedhani dubbiin hin dhumtu. Haa ta'u garuu ani bifa kanaan har'a isin arga jedheetiin hin yaanne. Maali waa hedduutu jira magaalaa kana keessa. Namoota bakka kanatti arga jedhee yaadillee hedduus galgala irraa qalee itti bilbilaatiin ture. Waan ammaree fi jalalarsoon kaasan namoota keenya baay'ee beeka, warroota qabeenyaa minaamini. Wanni beekuun namarra jiru namni keenya gowwummaa qaba. Investimentiin guddaan, fabrikaan guddaan qabeenya namaa argamsiisu bilisummaadha. Kana dhiisanii fabrikaa harcee dhaabattee wayyaaneen irraa guuratti nama kennarra. Kana dhiistee hoteela ijaartee ganama wayyaaneedhaaf qooddi yookaan ammoo namoota mamma ijoollee matee nataniin karaa dabde tanaafuu qooddi. Investimentiin guddaan bilisummaadha. Yoo Rabbiin biyya keenya kana kanuuf godhu taate namni irratti fayyadamu namoota nama barbaadee dadhabisan kaburganama fabrikaa bal'aa irratti banachuu danda'an, kaburganama waan hedduu irratti banachuu danda'an. Har'a miskiinni kuni gammachumaaf dhumaaf malee, gammachumaaf dhiigaa ture malee biyya biraa irratti namoota qabeenyaatu bilisummaadhaaf qabsaa. Maali? Gabayaa bilisaa argata, biyya bilisaa argata, seera bilisaa argata. Biyya keenyatti kin faallaadha. Miskiinni bilisummaadhaaf gubataa, hiyyeessi kin mannu dureessi kin makiinaa ofii keessa ciiseetiin bilisummaa irratti qoosa. Kuni ta'uun qabu kana hin jijjiirra yoo Rabbi ka jedhu taate. Qabaataan Oromoo qabeenya hannaan amba waliin uummata Oromoo hatee argate kana boonuu osoo hin ta'in qabeenya dhugaa argachuu yoo barbaadu taate bilisummaadhaaf dhaabachuu qaba. Warra bilisummaatiif gurmaa'uu qaba. Baga akkanatti isin arge. Sirrii malee isinitti boonee, sirrii malee isinitti gammade. Haga bakka kana taa'u nan bo'aa ture. Maali? Dhaabattiin tuni, dhaabdi tuni dhaaba hidda Oromooti. Abbaan fedhe hin diigallee jedhu diiguu hin danda'u. Hin booressallee jedhu booressuu hin danda'u. Uummanni Oromoodhaa cimaa waan ta'eef. Kanaaf baga akkanatti isin arge ammallee jabaadhaa. Haga jirru sun walumaan jirra. Waan danda'amu hunda uummata Oromootiif hin goona. Ani karaa kiyyaan ruhii kiyya siman kennaaf. Ani diqqeenatti waggaa 9 abbaan kiyya karchaletti hidhamanii hadhaan gaafa sana seente bara 59 jibbaan gabrummaa haga dhaanarra jirti. Na keessaa bahuu hin dandeenye. Kana waan taateef Arsii baga isin arge, Sikoo Manduu baga isin arge. Gaafa hiriira guguddaa sanillee akkasitti dhumtanillee isin laalaatiin hin turre. Har'allee kun hiriira akkanatti baattanii nu gammachiistanii Rabbi isin haa gammachiisu. Wanni takkittiin ammallee tokko reef jaallonni marti isinitti dhaamanii jiran. Filmaatattii jennu kana ilmaan keessan ka waggaa 18 umriin gahe
waraqaa eenyummaa gandaa itti fuudha. Maalii san malee ta'uu hin danda'u. Hundi keessanuu waraqaa eenyummaa qabadha. Kanaan nu sakaalanii. Ilmaan keessan, dubartoota keessan, intala durbaa waggaa 18 qabaatte, ilma durbaa waggaa 18 qabaatte, dubartiin teessan mattaaqa malee jiraata namni kennan beekaan. Biyya biraatti kin simbirreen illee mattaaqa qabdi. Mattaaqa guuradhaa qabalee baadiyyaa keessaatis magaalaa keessaatis galmaahuudhaaf qophaa'aa. Wayita galmuuftan ammoo waan dalagdan jaalloonni isinitti maniitiin hin jiran. Hiree kenna qubaan murteeffanne eega jennerra iyyan isaan hin murteeffannu. Amma achi filmaatatti hirmaachuu dhabnee sagaleen takka nurraa irrattee jennaan iyyan isaan fidachuu hin dandeenyu. Wanni qawween guddaan ummanni keenya ijoolleen keenya itti hirmaachuu qabdan qeerroo hundi keessan hin beekan. Amma ni duukam naannoo duukam jira. Fabrikaa tokko keessa ijoollee kun 17,000 wannaadha. Halkanii guyyaa kana itti ta'an mattaaqa qabdaa jedhaan hin qabu. Mattaaqa qabdaa hin qabu. Laakiin wayita hiriirri minaaminii bahu namni dhakaa kaasee gommaa gubuu isiidha. Saniini miti nu ammoo kawannaa jechuu dandeenya. Waraqaa eenyummaa qabaleetiin galmee irratti galmooftanii waraqaa filmaataa fudhattanii darbitanii kanaaf qophaa'aa nagaan jiraadha. Baga gammanne na gammachiiftanii jirtan. Warra Shaashamannee dhugatti na gammachiistan. Rabbi jazaa keessan isin haa deebi'u. Hin jennu maaliif jenna qoricha nyaattus beekna qoricha galtus beekna of tuultuu bakkaan keenya hinafu gadaan keenya dubbii garaa bulfadhu dhiyaattee ta danda'i hin sosobiin sagalee sabaa ta'i waan arganne qabanne kan namne barbaadanna wabii waliif dhaabbanne duratti tarkaanfanna finfinneen faloo dhabdee nuti keessaa dhiibamne akka biyya abbaan qabne kara deemaan saamamne araddaa tufaamuna doorii doddoto jamoo dabalee abeebee tufaa shubbuu ejersaa axalee jaatanii warra abbaa gadaa tafkii tarcaaftanii maqaa keenya ganamaa kan biraa moggaaftanii sirraayyaane alanaa kanaafuu foolattanii osoo akka garaa kiyyaa gootota Oromoon galchaa gara soodhokiin galchaa baalchaa saafootaan galchaa abishee garbaan galchaa hayilee fidaan galchaa jaarraa abbaa gadaan galchaa ilimoo qilxuun galchaa magarsaa bariin galchaa Huseen Buneessaan galchaa yaa ijoollee waloof galchaa yaa qeerroo waloof galchaa manguddoo waloof galchaa Oromoo waloof galchaa eenyutu eenyu gadi jabaa waaqa tokkicha itti marsii qabi. Kabida fi mariadu yoo dubbiin akka duraati ta'e dhufe hin callimnu qomooti himadu har'a cubbuu sana qeerroonni ta'e
dafii mari'adhu yoo dubbiin akka duraati ta'e dhufe ni sardina lammiitti iyyadhu itti cinnee finne gamtaa kee eeggadhu waggaa dhibba gowwaan nuti iyyee diina naasinne hin ciisiin beekadhu qabii adawwii nyaachisi biyyee. waliin furanna waan nu dhibde Abubakar Musa mucha qabsoo keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise akka leenjisoo dhiigaa harka kennuu mormine lollee agarsiifne arras foo waliif dhiigaa diina ulaa dhorkine gamtaa wal barsiifne. Malabafata Rangenye Disu tutuka kanani mona abdun tole Rangenye Sido matemila na komonko waligale Rangenye Malanka bidafi mariadu Udubina kadurati tedufe Inchalinu komoti himadu Arachubu sana kironi tejufe Malanka bidafi mariadu Udubina kadurati tedufe Nisardina lamiti yadu Para asasani owachu fintolu Olka watan olka tamfudatu Ati karabani nibegna koluf lolo Inyara mulami wal hubatu Abubakar Musa Bucha barru keenya karaa nu qabsiise jaalala waliif kuusa galma malaan keenya garaa yoom nu ciise hin turru irraan geenye jala jala qabanna wanta nu harkaa baate yeroon amma ta'uu beekne laga wal ceesifanna yoo cimne dubbiin taate. Rangenye Wano fedi ganu fe abba malabafata Rangenye